birqee guddataan jedhama. Shittaayee camadaan jedhama. Isaan seenaa caalaan jedhama. Kutubistareessaan jedhaman. Namni seenaan saadoo kaatu gatamaan lafaan kaanee kan badee afuwaanaadhaa utuu tabbaanaan taanee. Namni seenaan saadoo kaatu gatamaan lafaan kaanee kan badee afuwaanaadhaa utuu tabbaanaan taanee. Gaafa gugdee hundumaanii qaawwa koosin mul'isne nasi jiraanaa jeetta akka nuuf hin dhibbisne. Nageenyi gooftaa isiniif haa ta'u hordoftoota keenya akkam jirtu? Ani maqaan kiyya birqee guddataan jedhama. Bakki dhaloota kiyyaa godina Shawaa Lixaa Aanaa Coobii ganda Duwwaa tokkooti. Achumattan dhaladhee achumattan guddadhee. Egaa wanti nama isin fuulduratti dhiyaadhee fi barumsa xiqqoo isiniif qooduu barbaadeen. Innis jala qabatanii barumsa hin baranneen ture. Sababiin ani barumsa hin barannee fi ofii kiyyaa jibbee otoo hin taane ofii barumsa baay'een jaaladhan ture. Maatiin kiyya akkana ni baradhu fedhiin qabani. Innis naannoo keenyatti dubara heerumsiisuu malee barsiisuun baay'ee fudhataman qabu ture yeroo sanatti. Dubarri barattee eessa geessii jechuudhaan kan ka'e jechuudha. Kanatti daangeffameen umurii waggaa 16tiin mana akkan godhadhuu fi maatiin kiyyaa bultiinaaf ijaaranii jechuudha. Na heerumsiisanii. Heerumee ijoollee 3 godhadhee barumsi kiyya achumatti hafe. Kanarraan kan ka'e ijoollee kiyyaa osumanii bultii kiyyaa ijaarradhee osoon jireenya kiyya geggeeffachaa jiru. Haaluma jireenya biyya keessaaf jecha jireenyuma mo'achuuf jecha biyya Arabaan dhufe. Biyya Arabaa keessatti kan naquunname hedduu rakkina garaagaraa sababan barumsa dhabeen keessummeessaan ture jechuudha. Haa ta'u malee Waaqayyo guyyaa tokko karra naa banee sagalee Waaqayyoo dubbifachuu ani waa hin dandeenyeef jechuudha. Waldaa ijoollee Waaqayyoo kan jedhamu keessatti otoo waaqeffachaa jirru boleetti keenya lamitu daraaraa kan jedhamtu achi keessatti maaliif hin baranne kottu baradhu waan jettu. Anas ta'e namoota akka kiyyaa baay'ee walitti qabdee nu barsiifte jechuudha. Abbaa Caadaa biyya Arabaa keessa taa'een wasaappiin baradhee. Arraa baradhee dubbisuus barreessuus nan danda'a jechuudha. Kanaafi mana godhachuu fi akkasuma ijoollee godhachuun umurii guddoo ta'uun barumsa hin daangessu waan ta'eef hundumti keessanii akka barattan warri umurii na caaltan kan gadis kan jirtanii namoonni sin daangessanii yookaan haalli sin daangessee otoo hin baratiin haftanii sababa barumsa dhabdaniif immoo rakkoo garaagaraarraa geessanii kan jirtan yoo jiraattanii har'allee barattanii wallaalummaa keessaa bahuu hin dandeessu. Kana akkamitti baratu kan jedhamu kun akkasitti baradhee sanaan arra dubbifachuus barreessuus danda'een jira. Isiniin jechuudhaafan isiniif qooduu barbaade barachuu kee immoo maaliin beeknaa yoo jettuu dandeessu isaaf immoo barachuu koo mirkaneeffachuudhaa fi sagalee Waaqayyoo keessaa lafa tokkoon dubbisa jechuudha. Innis wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 jiru nan dubbisa. Mata dureen isaa Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa jedha. Lakkoofsa 1 sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture. Inni kun jalqabee Waaqayyo bira ture. Lakkoofsa 2 wanti hundinuus isumaan ta'e waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture jedha. Kanaafi namoonni hundumtiyyuu warri hin baranne yoo jiraatanii barumsa dhabuun wallaalummaadha. Garuu baratanii keessaa ba'uun immoo ogummaa guddaadha. Kanaafiyyuu baradhaa hundumti keessanii baradhaatii wallaalummaa keessaa ba'an jedha. Haala hundumaa keessatti barachuu ni dandeessu. Qilleensa kanarratti Waaqayyo nu gargaaree babal'atee jira waan ta'eef WhatsAppidhaan, Telegiraamii, Facebookidhaan kallattii garaagaraatiin barachuu ni dandeessu. Kanaaf baradhaa wallaalummaa keessaa ba'an jedha. Eebbifama. Maqaan kutubistareessaan jedhaman dhalattuu Shawaa Lixaa. Dhalattuu Shawaa Lixaati.
jalluudhaati. Ani dhaladhee mana barumsaa seeneen beeku jechuudhaati. Namoonni barumsa hin qabnedha. Haa ta'uyyuu malee bara durii keessatti dubartoonni baratteessa keessa jedhu dubartoonni horii eegdi mana keessaa hojjetti. Gaafa horii irra deebite gara mana keessatti deebite mana keessaa hojjetti fi maataa jechuudhaati. Haa ta'uyyuu malee bara durii keessatti dubartoota barattuu miti intala baratteetu yoo olaanaa geessan dhagee jechuudhaati. Intala baluu samaa namte jedhu jechuudha. Intala baluu samaa namte inni kun maqaa dhagaa. Abaluun sargii qaban mara sargii abaluu irratti deemna. Sargii waggaatti calqabu gaabiitte warri firaas booddanyoonnis ijoollonni isheen kaan gundoo hodhite isheen kaan kerephee bitte isheen akkuma humna isaanitti jedhu isaan kaan maskubbaayii masoobillee kan hodhaniif hin jiru. Warri xixiqqoon immoo maal godhu warri birrii hin qabne muuriyyiidhaaniiti. Kerephee bituu fi karaatti baasanii gurguruu jechuudha muriyyee. Isaan kan immoo burtukaana isaan kan immoo karameellaa bituu jechuudha. Inni kun badurii keessatti immoo waa guddaadha jechuudha. Kana keessa dabarsinee haasa'uyyuu malee otoon horii buneerume jechuudha. Daneerume sus immoo ijoollee nan godhadhee ijoollee sadiin godhee tokko asirraatiin kenne lama gurguddatanii jira jechuudha. Inni guddaan ammaa waggaa 21 isheen xiqqoo waggaa 15dha. Mucaan kun nan gaftii kutaa 11 barataa isheen xinnoo immoo 8 baratti. Haasa'uyyuu malee toon kanaan jiru gara biyya harabaa kana deemuudhaaf gaafan dhufu keessatti biyya keettiyuu wanta baay'ee nama mudate jechuudha. Immigireeshinii keessatti gaafanii waa'ee biraas warata keessa deddeemu waraqata wayii gaafa natti kennanii waraqanni kun natti isin dubbatu innis natti hin dubbatu isin dubbadhu jechuudha. Girgiddaan laalaan deema jechuudha. Kifilli akkanaa sanii gaafa naan jedhanii nagasuma kan deema malee hin beeku jechuudha. Namoota yoon gaafadhe afaan Amaariffaa baay'een isaanii afaan Amaariffaati. Namas immoo gaafachuu nan affara jechuudha. Ani guddoo ta'e nan affara jechuudha. Maaliif nama baadiyyaadha dhufe jechuudha. Otoonni duukaa deemu warreen jiranii dhufanii bira darbanii tooyyuu darbanii dhaqanii tooyyuu warafaa qabatanii tooyyuu galanii ba'u jechuudha. Ani macarashaa gubbaa ba'uu hin danda'a jechuudha. Yeroo sana keessatti wanta akkasii na mudate biyya keessatti iyyuu garan biyya arabaa gaafan dhufus immoo gaafan jee guutuu keessatti madaamiin koo waraqata fiddee dhuftee farraminaan jettee ani afaan arabiffaallee hin beeku ingiliffaallee hin beeku ani mataarraas jechuudha. Isaanis harkaan natti odeessu waan isaan dubbatan hin beeku isaan natti dubbatu hin dhaga'u booddanyaa kootti daawwalanii ta'uu farrame jedhiin jennaan ani barumsa hin danda'u jennaan gaafsa keetti madaamiin kun baay'ee gaddite namichis baay'ee mataa raase nuti sadanuu mataa raafne jechuudha. Egaa waaqayyo karaa qaba gaafa dhufeetoo jedhamaa banuu sababa qaba baluu tokko waaqayyo gaafa dhufeetoo je keessan banuu gaafa waaqayyo sin jijjiiru waaqayyo sababa qaba jechuudha. Utuma kanaan jiru bara 2011 akka Itoophiyaatti karaa obboleettii keenya halamtu daaraatti ijoolleen na dabalanii barumsa barsiiftuutti wallaanii gubbaatti yeroo sana keessatti waan uffata keessa dhaabadheen baradhee garuu ija tokkoon baradhee waaqayyo gooftaan baay'een ishee eebbisuuti. Haa ta'uyyuu malee anis jabaadhee baradhee mucaan kun barsiiftee har'a kinoo oddoo gaarii ga'e jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatuuti. Matsaaf qulqulluu dubbifachuu nan danda'e. Hunduma barreessuu nan danda'e dubbisuu nan danda'e. Egaa waaqayyo guyyaa qabaati waan umuriin lakkaa'u jechuudha. Ani seechi dulloomeera seechi baradhee ijoollonni godinyu tokko takka san jedhe seechi baracheessa jedhan la isa kana waaqayyo guyyaa qabaate gaafa guyyaa dhufee jakkobane kinu arra isaanii baay'eetti qaanaan jechuudha warri kanaaf iyyuu arra kinoo macaa qulqullina dubbifachaa jira waaqayyo guddaa galatoomti seera uumamaa boqonnaa tokkodhaan gabaabsan dubbisaa lakkoofsa lamaatti. Waaqayyo calqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume jedha. Laftis bifa inni qabu onas ture. Callabboo gadi fagoo irra dukkanatu ture. Hafuurri waaqayyoo si bishaan irra in sosocho'aa ture. Waaqayyo ifni haa ta'u jedhe ifnis in ta'e jedha. Waaqayyo ificha gaarii akka ta'e hin arge ifichis dukkanichatti inni gargari inni baasee jedha. Maqaan gooftaa ulfaatuuti. Seenaa kana waaqayyo kana dabarsee arrakno ulaa kana geeraati. Egaa warri sanachi umuriin keenya deemeera hin barannu jedhanii garuu akka yaada garaa kootti barataniiyyuu jabaataniiyyuu maqaa isaanii barachuuniyyuu matsaaf qulqulluu dubbachuuniyyuu nama kadhaa jalaa ba'uuniyyuu baay'ee gaariidha. Waaqayyo irratti seenaa hojii karaa obboleettii keenya waaqayyo gooftaan bara jireenya ishee eebbisuuti. Baay'een guddaatti gammadee naaf eebbifama.
Hundumaa keessaniif nagaan haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii gooftaan galata argatu. Obboleettiin keessan baay'ee nagaa godha. Nagaa kottaan Sudaan obboleettii keessan Seenaa Caalaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee Horroo Guduruu Wallaggaa Abbaay Coomman kan jedhamu keessatti dhaladhee guddadhee amma kanan jiraadhu Dubaayiidha. Sababa barnoota hin barannee fi gabaabsee isinii mul'isuu barbaada. Mana barnootaa ijoollummaan akka yaa biratti guddadhe yeroo sanatti muuxannoo xiqqoo sammuu bushinas wanta hin qabaannee fi harmeen koo fabbeen koos wanta wal biran turree fi mana barumsaa galeera garuu gadi fageenyaan barachuu hin dandeenye jechuudha. Abaacaadhaayyuu gadi fageessee hin barree. Kanaaf mana barnootaa deemuu hin dandeenye. Achumaan immoo tumaa kanaan jiru waaqayyo gargaaree gaa'elas nan dhaabbadhee har'a garuu kennaa gooftaan na laate daa'ima dhiiraa waggaa 5 qaba. Gooftaan na ulfaatu jechuun jaalladha. Lafa onaa kana keessatti waaqayyo garuu nu gargaaree karaa online church kana obboleettii keenya barsiistuu keenya lametu keessaan goree gooftaan waan hundumaa nu godhee inni ija keenya bane gooftaan galataaf ulfina guddaa fudhatu. Online church kanarratti waan hundumaa kana nan baree maqaa koo dureessillee barachuu barreessuu kan hin beekne har'a garuu maqaa koo barreessuu nagaa gaafachuu sagalee waaqayyo dubbifachuu danda'eera. Waaqayyo galataaf ulfina guddaa haa fudhatu jechuun jaalladha. Egaa mudannoon biyya ormaa kana keessatti karaa barnootaa na mudate baay'eedha. Kana jedhee ibsuu hin danda'u jechuudha. Mana baankiillee yerootti naqee maqaa koo maqaa maatii koollee barreessuu dadhabee sammuun koo uf ceebbellee qaba jechuudha. Har'a garuu waan hundumaa keessatti gooftaan na gargaaree namarraan na taasisee akka achi koo banamuun na gargaaree gooftaan galata argatu. Egaa sagalee waaqayyoo akkas jedha Maatiyos 7:7 irratti kadhadhaa isiniif kennama qosoqosaa isiniif banama barbaadan argattu jedha. Gooftaan galata argatu isa qosoqoseef isin banama isa barbaadeef isin argama. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf illee obboloonni akkuma koo mudannoo kana isinirra ga'eeru hanga ammaatti barachuu barreessuu kan hin dandeenye gooftaan danda'aadha. Waaqayyo wanta dadhabeeru hin qabu. Jabaadhaa umurii ilaalu barumsi jechuudha. Sammuun keenya tokko wanta dadhabuu fi sammuun keenyi anis achi baradhee maalirraan ga'a kan jedhamullee yeroo yaadnutti qabna jechuudha. Garuu umurii ilaalu barumsi jabaadhaa bakka jirtanitti barumsi onlaayinii kanarratti nama darbaa sagalee waaqayyoos waan hundumarratti iyyuu onlaayinii kanarratti bishaanni biyya keenyatti akka gallu waaqayyoos nu gargaara. Jabaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Warri qophii kana qopheessanis gooftaan sinaa eebbisu eebbifama. Waaqayyo waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa baay'atu. Carraanaaf laattaniif gooftaan isin haa eebbisu. Ani maqaan koo Shittaayee Camadaan jedhama. Biyyi dhaloonni koo Amboodha. Kan hin guddadhe immoo Finfinneetti. Amma immoo kan hin argamu Dubaayiidha. Galanni waaqayyo gooftaaf haa ta'u. Guyyaa gooftaan jedhe hundiyyuu ni ta'a. Ani qubee afaan Oromoo hin baranne toora waatsaappii onlaayinii irratti ergan Dubaayii dhufee baradhe. Inni na gargaare waaqayyoon haa eebbifamu. Akkasumallee akkuma Salamoon hubannaa ogummaa dhaloota isaatiif kenne kan akka barsiistuu keenya Alamituu nuuf kennuu isaatiif waaqayyoon galata haa fudhatu. Egaa ani qubee afaan Oromoo dubbisuu yookiin barreessuu wallaaluun koo dhiibbaa guddaa narraan ga'eera. Tokkoffaa namoota duratti aamilee koo na cabsaa ture. Intala biyya gootaa intalaan bootaate akkam qubee afaan Oromoo hin dandeessu dubbisuuf barreessuu kannaan jedhan hedduu danuu turani. Isa kanaatiif baay'ee natti dhaga'amaa ture. Kana qofa immoo miti obboloonni koo afaan Oromootiin baratanii ani immoo afaan Amaariffaa waan ta'eef xalaa yemmuu walii barreessinu kan koos kan isaaniif dubbisu nama biraa kan isaan naaf erganis kan naa dubbisu nama biraa waan ta'eef baay'ee hedduu natti dhaga'ama ture. Akkasumallee as dhufee toorri intarneetaa yookiin daataan yemmuu cufame obboloota koo faana walii galuu hin dandeenye barreeffamaan jechuudha. Isa kanaatiifis baay'ee itti dhiphachaan ture. Waaqayyoon haa eebbifamu. Amma immoo qubee afaan Oromoo baradhee dubbisuus barreessuus hunduma isaa danda'een jira. Akkasumallee macaafa qulqulluu nan dubbifadhaa.
waaqayyoon haa eebbifamu. Barsiistuu keenya Alamituu gooftaan baraaf jireenya ishee haa eebbisu. Akkasumallee waldaa ijoollee waaqayyoo gooftaan baraaf jireenya isaanii haa eebbisu. Carraa kana nuuf banuu isaaniitiif. Egaa macaafa faarfannaa boqonnaa 117 lakkoofsa 1-2 guutummaa isaa nan dubbisa. Maqaa Yesuusiin akkana jedha. Namoonni lafa irraa hundinuu waaqayyoon jajadhaa. Sabni hundinuu isa faarfadhaa. Gaarummaan inni nu'iif qabu guddaa jabaadha. Amanummaan isaas bara baraan ni jiraata. Waaqayyoon jajadhaa jedha. Galanni waaqayyo gooftaaf haa ta'u. Inni na gargaare waaqayyoon haa ulfaatu. Namni kan hundumtuu nan danda'a jedhee maqaa waaqayyootiin yoo calqabe waaqayyoon yaada isaa hundumayyuu galmaan ni ga'a. Kanaaf hundumti keessaniyyuu hin dandeenyu hin jedhiinaa, hin dandeessu. Gooftaan isin haa eebbisu. Shalom. Kaatu gatamaan lafaan kaanee kan badee hafuwanaadha utuu tabbana.